yoo caaltuuni bilbila ishee banin YouTube ishee yookiin bilbila ishee formaat godhaa muktaariif caaltuun hoo akkamitti wajjin jiraataa jiranii hali isaan keessa jiran maal fakkaata gammachuudha moo gaddamoo akkamitti so kanaafuyyuu wanni as keessatti ilaaluu qabdu hubatuu qabdu caaltuun illee hordoftoonni isiin illee akka yaada kiyyaatti caaltuun otoo jireenyuma kanatti fuftee jiraattee jedhee yaada kiyya kuni warri koomentii asuma warroonni nama arrabsitan abetta zero registertan isinii bakka hin qabu takka maal jetti isinitti fakkaata badriyaa jedhamti wasaayitittiin jechuudha wasaayitittiin wasaka isiituun dhiqanne badriyaa jedhamti feekin deemti beeka ashangulliiti wayi YouTube irratti YouTube feekidhaan jechuudha ani dhala akkana wasaka argeen beeku dhugaa oduu san deemtee dhiqattee jettee of jijjiiramni keessan qoshashan jechu qoshashan nama arrabsu angaruu anuyyuu dhuguma rabbiititti si deebisuun qabu silaayyuu beeta qoshashaa kateetii wasaka kateetii tana jechuudha wasaka irraa jalli wasaka dakana qabee hangara naafiti wasaka jechuudha maal jedhe Jawaar beetanii garee maalii jedhe garee maafiyaa jedhe ummata wasakkiin akkana jechuudha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو أكم نجا كيسني فيا كيسني أنا نجا كوتي الحمد لله قالت ربي هربي دونا نقعد دايسني إنه فيكم وبيكمو مواينا ما كس ينامو هرجتو تكبجمتو تجيا جواي شالتو في واي مكتررة ما أعرف دبشة جتون كيسني دولو وروني يعني سني قاعد يسني حاجة دو إيشي كنف أكيادك ياتي namni gaafa viidiyoo tokko waa irraa dubbata isin galee yookiin nama sani isin galuu danda'a yookiin isin galuu danda'a akkaataa abbaan itti hiikkate viidiyoo san garuu yaada kennatuun dirqama yaadni kennadhu akkasuma wal miidhuun hin barbaachisu namni ilmaa walirraa qabu wal miidhuun hin barbaachisu abadan kanaafuu adeemsi baay'ee ulfaata firoon illee cinqamee jira caaltu waan keessa jirtu hin beeku akkaataatti jiraattu illee hin beeku ni nyaatti moo ni dhugdi jechuu danda'a garuu utoo wal cinqu baatanii utoo wal azzabu baatanii utoo karaa nageenyatiin bakka hin ulfaata isin hagadu akkamitti ulfaata gaafa dhiira biraa jaallattee kaatee dhiira biraa nama duraa walatu sanii walitti deebi'atu abadan ulfaata bakka sirriitti sitti dhagama sirriitti sitti ulfaata yaani jechuun isinii galaamiti ilaalchi isin qabdu sanatti fakkaata ani garuu dhibbaan dhibbatti waan caaltuu deeggaru beetani maanne sila otoo naaf ta'e otoo na mijaa'e namni gaafa nama yaani jechuun gaaf jireenya otoo arrabsu baatte jechuun bakka injira miti akkasumatti jechuun muktaaris balleessaa ni qaba muktaar balleessaa qabu fudhatee galateen erga fudhatee galateen dhaawuu qabu tumuu qabu jechuunis inni arraban jedhu isiitu dabarfata isiin illee nama aare namni ho aare waa baay'ee jedha waa baay'ee balleessaa waa baay'ee dubbata keessi kee miirri nuti fi miirri keenya miirri dhiirayyuu garagala maaliif yoo ta'e nuti yoo aare wantoota hedduu balleessina amma asirratti rakkoo muktaar qabu yuutuubiidha bilbila barbaada bilbila san akka yuutuub irraa guba bilbila irraa yuutuubii saniin guba jedha bakka kanatti akkam isinitti fakkaata dhiibbaa hedduu qaba yuutuubii goon tokkoffaa caalturra rakkootu gaa lamaffaa yuutuubiin achirra jiru sunillee namaa jettee rakkootu ragaa sadaffaa yuutuubii kana yoo hin kafalini ganaa takka jettee viidiyoo hojjettee viidiyoo san ergasii hojjetamee monetized ta'amee doolaarrii 10 irraa kafalamee maal jedhame waa laayyoodha jechuudha yookiin yuutuubni isii irra jiru suni mallaqa qabaachuu danda'a ka ishee akkiidhi beekamaadha warroota kaaniin illee qabaachuu danda'a ani beekusan gubuun qabuudha walumaa galatti bilbila isiisanii sossobee malaan harka baasuu qaba caartuun har'a erga baddee guyyaa meeqafa akka ta'e hin beeku malee garuu isaan viidiyoo guyyaan gadinneessan guyyaa 3 4 ta'e 2 ta'e akkasitti na fakkaate kanuma hundaayyuu mala dubartiin mala qabdi jedhan caaltuun mala godhatu qabdi
ilmoo isii san arguuf tokkoffaa mala godhatu qabdi. Ilmoollee miidhuun hin barbaachisu. Isin galee ilmoo yoo miidhamte ilmoon tuni wanni haadha gonkumaan jiru abbaa feetee maal taana abbaa feetee maal taana haadha wanni gomu jiru ilmoon haadha jalaan barbaaddi haadha yaadatti. Isin galee abbaa irra haadha jaallatti ilmoon sanallee garuu ilmoon dubartii jedhanii abbaa irra jaallatti jedhan. So kana namoonni tokko mootuu komantii adda addaa barreessitanii komantii isin irra jalatti barreessitan suni akkasi isin agalu. Kanaafuyyuu caaltuun sila ani malee si mala tasgabbooftee maal jettee sila tasgabbooftee malaan akkamitti ilmoo sanitti akka deebitu akkamitti akka isaa wajji akka jiraatu barbaadu karoora mataasi qabdi. Garuu firoon hiciitii isii kabaase caaltuun ni kaanamaa qabdi jedhee ture jechuudha. Firooni akkas jedhee ture. Ani immoo kana dhuguma rabbii isinin jedha dheengadda hiciitii guddaan nagaye. Caaltuun ni kaanamaa qabdi micootan akkam godhaa akkana dhibee jedhee mala barataa jira jechuudha. Waa'ee isaanii margaa ta'e kana fakkaate Muktaariif caaltuun bakka jiranii garuu gurbichi baay'ee cinqame jira firoodha kun jechuudha. Ijoolleen tokko immoo komantii isaanii komantii gaafadha inni dubbinu mana maali jedhanii ka isa rakkise fakkeenya firoon jechuudha. Homaa gochuu hin danda'u. Dhibbumanii bate homaa gochuu hin danda'u. Sababni illee erga caaltuun nikaa namaa qabaatte dirqama akkas jedhee ture bara. Nikaa namaa qabdi caaltuun minaamina jechaa ture mitiire. Erga nikaa namaa qabaatte caaltuun firoon soquu hin danda'u. Abadan haqa irraan qabu. Hayxi isaa hayxi baawarraa isii yennuun Muktaari. Isumatu jaalattus jibbitus hamma tokko wajjin tarkaanfatee jechuun isuma jechuudha. Waa rakkoon tokko oduu ama fakkeenyaaf rabbi waa mudate itti gaafatamummaa ka fudhatu eenyuun Muktaartu itti gaafatamummaa fudhata. Firoon hiriyaa isii haa ta'u malee. Kuni gurbaas rakkisee jira isin hagalu gurbaan baay'ee rakka. Kuni kamtu rakkate firoon rakkate. Caaltuun illee amma baay'ee rakkattee jirti. Caaltuun wanni ishee rakkatteeni tokkoffaa gurbaa kana hojii jaalala eegaltee kuni miirri isiitti dhagamee wanna kana gooteef gaafa inni intala san jaallatee gaafa inni injiraa miti ishee wajjin gaa'ila ijaaresani sanirraa illi kiseente tokko kan nama balleessu nama jirana. Tokko kan nama balleessu namni akkamitti nama balleessa innuyyuu fuudhee atis heeruma ilaalcha jedhu tokko hin jiru. Amma si gorsaa namni beeke bakka maal abbaa isaa innuu niitii biraa fuudhee atillee bakka heeruma yoo inni jedhamutu jira mitiire rakkoon sun ergi keessa seenamee cuunfamee gaafa laallamuu fi gaaf jarjaraan bakka tokko seentu baay'ee ulfaataadha. Isin hagalu wantichi baay'ee ulfaataadha. Ulfinni isaa suni wanna jarjaraan seenaniif wanni jarjaraan seenin garaagarummaadha. Jaalala murkaan seentu fi jaalala yeroo eeggattee seentu garaagarummaa qaba. Nama tokko jaallattee kaatee fakkeenyaaf amma nama tokko jaallattee kaatee namni sun si dhiisee deemee yoo dubartii biraa bakka murka nama saniif dhibbaatu sirra ga'a. Miidhaa guddaatu sirra ga'a. Hin jiraata malee jiruu gammachuu isaa wajji jiraachuu hin dandeettu. Hin deetta malee, hin deemta malee, hin galta malee, hin baata malee nama saniif gammachuu hin qabdu. Maalinni reekuni jaalala murkaan nama san aarsuuf nama san miidhuuf nama san akka bakka sammuun isaa cinqamu jecha yoo akkas goote ati galtaana ani dogongora guddaa dalayde gaafa murka namatti kajalte abadan wantoonni ani isin gorsuu barbaadu isin himu tokko murka namatti kalaayin murka namatti heerumin murka nama jaallatin jaalalleen kee tokko yoo sigatee kute kootu na jaalladhu yookiin immoo sigatee kutaa mitiire innu hin deeme kootu ana jaalladhu ofii garuu ati fedhii nama saniin qabdu jaalala nama saniin qabdu